farda jechuun harka mirgaa Oromooti. Farda kana gootaan hin fakkeesse. Goota Oromoo seenadhuma kana Oromoodhaa dabarseenan fakkeesse. Afin qabeenya Oromoon qabu hunda dhiisee farda mallattoo bulloo fudhadhee lafaa ka'e. Das farda kan hin xiyyeeffadheef san. Oduu teenyaa jalqabaatiin sirbi bulloo fardaaf malee nama dhuunfaatiif hin sirbamne jedhan wallisaa Yoosan Geetahuun. Jawaariif sirbame jedhamee namoota miiliyoona 50tti dhiyaatuun kan daawwatame sirbi bulloo guutummaatti Jawaariin akka waliin qabanne artistii Yoosan Geetahuun yeroo jalqabaatiif himaniiru. Sirbi kun Jawaariif hin sirbamne jechuu isaa hordofee hedduun namootaa Yoosan mootummaa waliin hojjechaa waan jiruuf waan kaleessa raawwate haalee jedhu. Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin fulbana irraa jalqabee yeroo 16 ol Itoophiyaa doorsisaa kan turte Ijipti yeroo jalqabaatiif yaada ishee jijjiiruu beeksifte. Haaluma kanaan pirezidaantiin biyyattii ifatti ba'uudhaan ibsa kennaniin Ijipti Itoophiyaa waliin rakkoo hin qabdu jechuun waliigaltee qofa akka barbaaddu mirkaneessan. Dubbiin kaleessaatuun gama biraatiin immoo qondaaltonni Ijipti illee wal dhabaa jiraachuu kan mirkaneessus jedhameera. Abdii kutannaa Ijipti. Gabaasa guutuu qabna. Oduu itti aanuun waraana biraa dhalachuudhaaf jiruuf ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaa'uun ammas pirezidaantii Ameerikaa waliin marii gochuufi jedhame. Haaluma kanaan Iraan waliin lola guddaa gaggeessuudhaaf Netanyaa'uun filannoo 4 qabatee Tiraamp dubbisuudhaaf beellama qabateera. Gabaasa guutuu isin biraan geenya akkam jirtu daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaa amma dhaggeessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabduuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aatti isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin. Sirbi bulloo fardaaf malee nama dhuunfaatiif hin sirbamne jedhan wallisaa Yoosan Geetahuun. Jawaariif sirbame jedhamee namoota miiliyoona 50tti dhiyaatuun kan daawwatame bulloon guutummaatti Jawaariin akka waliin qabanne artistii Yoosan Geetahuun yeroo jalqabaatiif ibsaniiru. Haaluma kanaan dhiyoo mootummaa waliin hojjechaa akka jiru kan himamu wallisaan Oromoo Yoosan Geetahuun ifatti sirbi isaa Jawaar faana akka waliin qabanne yeroo jalqabaatiif akeekan. Waggoota kurnan darban sirboota qeenxeedhaan fudhatamummaan isaa samii kan tuqe wallisaan kun afgaaffii miidiyaa biyyaalessaa EBC faana taasisen dhimmoota yerootii fi aartii irratti waan danuu kaasanii marga hangaasuu faana dubbataniiru. Afgaaffii sanaan sirbatti galee beekamtii guddaa akka horatu Hacaaluun isa dhiibuu ibsuudhaan erga bara 2007 Hacaaluudhaan wal baranii kaasee maatii ta'uudhaan akka waliin tures ni dubbata. Hacaaluu waliin waggaa tokko ol turus akkaan ani artistii ta'e hacceen nan beeku ture kan jedhu Yoosan boodarra garuu namaatu itti himee akkaan ani istuudiyoo deemee sirbu isaatu na godhee jechuun dandeettii isaa Hacaaluun akka jajaa ture ni dubbata. Jiddu galeessa Oromiyaatti dhalatee hawaasa Harargee akka jaallatu kan amanamu Dabrees sababa kanaaf loqada Harargee filatee kan haasa'u Yoosan Geetahuun afgaaffii edaa sanaan waa'ee sirboota isaa lama xiyyeeffannoo argatee irratti haasa'eera. Sirboonni lamaan kunilleen bulloof baala gizee turan. Sirbi kee bulloon bakka hundatti dhaga'ama. Wayita kana argitu miira akkamiitu sitti dhaga'ama gaaffii jettuuf deebii kennaniin Yoosan Geetahuun sirbi sun haala yeroo sana waliin deemuudhaan akka jaallatame akeekuun sirbi bulloo immoo kennaan ani Oromoodhaaf kenne isa guddaadha kaniin anis ittiin boonuudha jedhan. Immoo hojii bareedaa sana duuba nama hedduutu jira jechuun kaasan. Gama biraatiin waan kaleessa yaadde tokko bira ga'u sirbi bulloo ni mirkaneessa osoo akka abaluutti jaallatame kan jedhu yeroo duraanii irraa kaasee nan qaba ture jechuun akkamitti akka sirbi sun jaallatameef akkamitti akka dinqisiifannaan isaa dhufee ni ibsa. Marga hangaasuu bulloon nama dhuunfaatiif sirbamee jedhama. Dhuguma gama biraatiin farda bulloo dhabdee odolchaa fayyadamte jechuudhaan gaafatee jennaan Yoosan immoo gaaffii farda bulloo dhabdee odolcha fayyadamte isa jedhuuf ani mucaa jiddu galeessa Oromiyaa ta'uu koo dagachuun sirrii mitii jedhan. Wallisaan kun ani waa'ee fardaa namni natti hin himus jedhan.
bulloon farda diimaa addarraa adii qabu farda jabaa ta'uu isaatii fi isa ayyaantummaa qabu ta'uu kaasanii hawaasni farda bulloo waan jaallatuuf bulloon immoo bifa isaa ibsuudhaaf kan itti fayyadamamedha jedhan. Fardi adiin kilippii koo keessatti fayyadamne sun bakka bu'aa farda bullooti kan jedhu yoo sangee ta'uun guutummaatti fardiniin ani sirba irratti fayyadame daale yookaan ammoo shaashoo jedhama jechuun ibsaniiru. Sirba kanaan wal qabatee farda adda baasuudhaaf rakkachuu dhalootaa irratti yaada kenne namni kun yookaan wallisaan kun dhalootichi dhaloota homaa wallaale jechuun qeeqan. Dhaloonni amma dhaloota miiraan oofamuudha malee homaa kan hin beeknedha kan jedhu yoo sangee ta'uun dhalootichi waa barachuu qabaa jedhan. Dhaloonni kun ammoo kan waa barachuudhaaf fedhii hin qabne isa miira isaa qofa jala deemuu fi dhaloota jaarsarraa waa hin dhaggeeffannedha jechuunis qeeqaniiru. Sirbi bulloo kun ammallee akka Jawaariif sirbameetti kan beekan hedduu turan. Nama biraa osoo hin taane ana isa oduu dubbisaa jiru dabalatee gaazexeessaa Margaa Hangaasuu fi namoonni biraas sirbi sun akka Jawaariif sirbameetti dhagaan. Sirba kana Jawaariif sirbamu namoonni wallisaa yoo sangee ta'uun itti dhiyoo jiranillee ni ibsu. Amma immoo mootummaa waliin akka hojjechaa jiru kan himamu wallisaa yoo sangee ta'uun garuu faallaa waan amma dura jedhamaa tureetiin sirbi kun kabaja fardaaf kan sirbame ta'uu cimsee akeekam. Farda bulloo akka jaallatan kan dubbatu yoo sangee ta'uun fardaan wal qabatee addunyaa tanarraa fardi namatti aansee bakka guddaa qaba jechuun falmama. Dhimma kallattiidhaan sirbi eenyuuf sirbame jedhamu yoo deebisan waan hunda caalchisee bulloo jedhee kaniin sirbeef fardaa jechuun dubbatan. Fardinii fi Oromoon hidhata guddaa akka qabanis ni ibsu. Gaaffii sirbi bulloo namaaf sirbame jedhame akka hin fudhanne akeekuun ani farda gootatti fakkeessuudhaaniin isaaf sirbee jechuun ibsan. Dhaloonni ammaa kun Oromoon har'aa kun baay'een namaa warra miiraan oofamu. Abbaa oolmaa isaatii jechuudha fardi. Fardi sangaarra isaa caala Oromoodha. Fardi sa'arra isaa caala. Loowwan qeettorsiifatu keessaa fardi isa hangafaa fi gumaadhaan illee sirna gadaa keessatti isa tokkoffaadha. Namatti taanee gumaan fardaa guddaadha. Akkuma argite amma fardi qaqallattee hahaphattee qe'ee keessatti arginu kuni dhaloota isa kanaafumaa fakkaachuu dhiisuu danda'a. Nama seenaa dubbisee kaleessa Oromoon eessaas dhufe yoo jettee fardi keessa jira. Farda kana gootaan hin fakkeesse. Goota Oromoo seenadhuma kana Oromoodhaa dabarsee nan fakkeesse. Kanaaf hin qabeenya Oromoon qabu hunda dhiisee farda mallattoo bulloo fudhadhee lafaa ka'e. Das farda kan hin xiyyeeffadheef san. Yeroo sirbi kun ba'e Jawaar hidhaa turuu fi mootummaan Jawaar itti roorrisuudhaan wal qabatee ture. Oromoon sirba kana Jawaar faana wal qabsiisee kan fudhate. Sirba kana uummata qofa utuu hin taane namoonni wallisaa kanatti dhiyeenya qaban yeroo sana Jawaariif akka sirbame mirkaneessu. Amma garuu gaaffii yoosaan maaliif yaada jijjiire jedhu namoonni baay'een yoo deebisaa itti kennan yoosaan mootummaa waliin hojjechaa waan jiruuf dhimma Jawaar ammatti kaasuu hin barbaanne jedhu. Gaaffiin biraa waa'ee Baalagizee yoo ta'u sirbi Baalagizee seenaadhuma bullootiin wal fakkaataa jedhan. Wallisaan kun Baalagizees ani uummata kootiifin sirbe kan jedhu yoo sangee ta'uun miidhaaf gammachuu saba kootiis aartiidhaan ibsadhaa jedhan. Sababiin sirba kana ittiin hojjetan immoo yeroo dhiyoo as qaamonni Oromoo mataa cabsuu barbaadan Oromoodhaan Baalagizee jechuu isaanii hordofeeti jedhan. Keessumaa ani ofii kootiif Baalagizee jedhanii yeroo wa'ii na arrabsaniiru kan jedhu wallisaan kun achirra dhaabbadheen sirbicha baase jechuun waan ture yaadachiisaniiru. Oduu biraatiin fulbana irraa jalqabee yeroo 16 ol Itoophiyaa doorsisaa kan turte Egypt yeroo jalqabaatiif yaada ishee jijjiiruu beeksifte. Haaluma kanaan pirezidaantiin biyyattii ifatti bahuudhaan ibsa kennaniin Egypt Itoophiyaa waliin rakkoo hin qabdu jechuun waliigaltee qofa akka barbaaddu mirkaneessan. Dubbiin kaleessa achii dhagaamte tun immoo qondaaltonni Egypt illee wal dhabaa jiraachuu mirkaneessaa jedhame. Haaluma kanaan pirezidaantiin Egypt Abdul Fattah al-Sisi biyyi isaanii hidha haaromsa Itoophiyaa ilaalchisee Itoophiyaa waliin waliigaltee seeraa dirqisiisuu irra ga'uurraa kan hafe rakkina biraa obboloota keenya Itoophiyaa waliin hin qabnu jedhan. Pirezidaantichi kana kan dubbatan walga'ii ministeerota lammaffaa yaa'ii tumsa Raashiyaa fi Afrikaa Kaayirootti taa'amurratti namoota biyyoota Afrikaa garaagaraarraa walitti dhufan waliin yeroo mari'atan kana dubbachuu isaanii miidiyaan mootummaatti hidhata qabu Al-Ahraam gabaaseera. Al-Siisiin akkas jedhan Egypt Itoophiyaa waliin rakkina biraa hin qabdu garuu mirgi laga Abbayyaa irratti
irratti qabdu akka jalaa hin tuqamne mirkaneessuu qofa barbaaddi. Kanaaf ammoo waliigaltee seeraa dirqisiisuurra akka ga'amu barbaannaa jechuun ejjannoo biyyi isaanii hidha haaromsaa Itoophiyaan ijaarte hojii eegalchiifte irratti qaban dubbatan. Torbaan muraasa dura ministeerri dhimma alaa Egypt Badri Abdallaati biyyi isaanii Itoophiyaa waliin marii dabalataa akka hin barbaanne marii waggoota 13 Itoophiyaa waliin gaggeessite bu'aa akka hin argamsiifne akkasumas ammoo akkaataa seera addunyaatiin mirga keenya ni kabachiifannaa jechuun waraanaaf dhaadatanii turan. Dubbiin kaleessa pirezidaantiin Egypt dubbataniif torbaanuma dura ministeerri haajaa alaa biyyattii dubbatan hedduu wal dhaba ture. Alsiisiin Itoophiyaa waliin rakkoo hin qabnu yoo jedhan Badri Abdallaati immoo rakkoo akka qabanii fi Itoophiyaa irratti tarkaanfii humnaallee akka fudhatan waadaa galanii turan. Osoo dubbannu guyyoota duraas Badri Abdallaati ibsa kennaniin hidha haaromsaa hidha diigumsaa jechuudhaan arrabsanii turuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Dubbiin Alsiisii marii goonee waliigaltee dirqisiisaa irra gahuu qabna kan jedhu yoo ta'u Badriin immoo mariin amma booda Itoophiyaa waliin gaggeeffamu hin jiru jedhan. Kunis ammoo dubbiiwwan wal dhiitan hooggantoota Ijipti jidduu bahuu agarsiisa. Hooggantoonni Ijipti ofiifuu wal dhabuu waan mirkaneessuudha jedhu xiinxaltoonni. Oduu biraatiin waraana biraa dhalatuuf ministeerri muummee Israa'el ammaas pirezidaantii Ameerikaa waliin marii gochuufi jedhame. Haaluma kanaan Iraan waliin lola guddaa gaggeessuudhaaf Netanyaa'uun filannoo 4 qabatee Tiraamp dubbisuudhaaf beellama qabateera. Waxabajjii guyyaa 12 Iraan faana waltumuudhaan baha jiddu galeessaa kan jeeqan ministeerri muummee Israa'el ammallee gabbisa niwukilaraa Iraanii fi misaa'ila guddaa Iraan oomishaa jirtu wal qabatee yaadda'uudhaan waraana biraa eegaluudhaaf karoora akka qaban himame. Iraan gama isiitiin waraanni hamaan biraa isiif Israa'el jidduutti dhalachuun waan hin hafne ta'uu ibsuudhaan torbaan guutuu misaa'ila oomishuun dabarsaa akka jirtu himti. Kanaan kan yaaddawan hoogganaan Israa'el pirezidaantii Ameerikaa waliin muddee gara dhumaa kanatti wal arguu jedhame. Walga'iin amma ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaa'uuf pirezidaantii Ameerikaa jidduutti gaggeeffamu kun oopereeshinii waxabajjii 2025 Ameerikaaf Israa'el Iraan irratti gaggeessan booda kan dhaga'ame yoo ta'u Iraan erga oopereeshiniin sun dhaabbate dandeettii niwukilaraaf misaa'ila ishee akka hin ijaarre Israa'el deeggarsa Ameerikaa barbaaduudhaaf sochii amma jalqabdeedha jedhu ogeeyyiin siyaasaa baha jiddu galeessa. Akka gabaasa NBC'tti yoo ta'e muummichi ministeera Israa'el Beniyaamin Netanyaa'uun Tiraamp waliin kan wal argan muddee 29/2025 Filooridaa keessattidha. Sodaataaf yakkamaa waraanaa Netanyaa'uun Teheraan dhaabbilee gabbisa niwukilaraa ishee deebiftee ijaaraa jirti jechuudhaan yaaddoo qaban deddeebiin ibsuu qofa utuu hin taane Riippaabilikni Islaamaa Iraan dhaabbilee misaa'ilaa baalastikii ishee deebiftee ijaaruudhaaf carraaqqii taasiftu duuba deebisuun dhimma deebi'ii hatattamaa barbaadu jedhee akka amanuus ibsame. Sagantaan meeshaa niwukilaraa Iraan baay'ee hamaadha. Deebiftee ijaaruudhaaf yaalii taasisaa jirti jedha namni karoora Netanyaa'uu beeku tokko NBC'f yaada kenneen. Gama biraatiin deeggarsi hidhattoota naannichaatiif Iraan gootus Israa'el yaaddeessaa jira. Dhimmichi hatattamaan Tiraamp waliin mari'atamuu qaba jedha. Qondaalli dhimma kana sirriitti beekaniif NBC'dhaaf yaada kennan. Ibsi kun filannoowwan tarsimoo 4 kanneen ji'a dabre jechuun waxabajjii yeroo oopereeshiniin Iraan irratti gaggeeffamu dhiyaatan waliin illee akka wal fakkaatu gabaasni beekuun ni mirkaneessa. Filannoowwan 4 kunis Israa'el haleellaa kophaa ishee Iraan irratti raawwachuu, gargaarsa Ameerikaa muraasa wa'ii argachuu, hojii waloo irratti Ameerikaa waliin bobba'uu yookaan Iraan waliin haleeluu, dabres inni dhumaa tattaaffii Ameerikaadhaan durfamu guutummaatti dhiisuu dandeessi yookaan immoo Israa'el guutummaatti Ameerikaa irraa deeggarsa dhiiftee Iraaniin kophaa isii loluu akka barbaaddu. Netanyaa'uun afran kana qabatanii Ameerikaatti imaluu jedhame. Gareen Netanyaa'uu oomishni misaa'ila baalastikii Iraan yoo hin to'atamne ji'atti gara yuunitii 3,000tti ol guddachuu akka danda'u akkasumas ammoo ittisa naannoo iddoowwan niwukilaraa fooyyessuuf sirna nageenya isaanii haleeluu irratti marii godhuudhaaf karoorfateera. Olaantummaa qilleensaa to'achuu fi miidhaa Iraan wal dhibdee darbe Israa'el irratti geessiste caalaa Iraan irratti geessisuu akka dandeenyu gaaffii hin qabu garuu balaan misaa'ilaa dhugaadha. Kanaan duraas hunda isaanii ittisuu hin dandeenye jedha qondaalli Israa'el duraanii dhimmicha irratti qondaaltota ammaa waliin haasawan. Akkuma ji'a dabre gabaafnee turre ammatti Iraan misaa'ila 2,500 bakka takkaa Israa'elitti dhukaasuudhaaf oomishaa jirti. Kanaaf ammoo guyyaa 7 sa'aatii 24 hojjechaa akka jirtu Iraan himti.